Daa'imman 15 to'annoo namoota humna qisaasessanii jalaa bahuun namoonni humna daa'immanii qisaasessaa magaalaa Finfinnee keessatti turan kunniin to'annoo seeraa jala ooluun isaanii dhagahamee jira. Gaafiiwwan hawaasaa dhimma daangaa bulchiinsaa fi eenyummaa wal qabatee naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay fi naannoo Gambeellaa keessatti ka'anii deebii akka argatan manni marii Federeeshinii Paarlaamaa irratti dubbatee jira. Dhaabbanni buufata doonii fi loojistiksii idil addunyaa Duubaay Port World buufanni doonii biyya Somaalilaand irratti investimentii eegaluuf waliigaltee taasisuu beeksise. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud biyyoota daangaa galaana diimaa jidduutti mariin nagaa akka taasifamtu yaamicha dhiyeessee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenyaarraatii amma bal'ina oduu isin dhageessifna. Daa'imman 15 to'annoo namoota humna qisaasessanii jalaa bahuun namoonni humna daa'immanii qisaasessaa magaalaa Finfinnee keessatti turan kunniin to'annoo seeraa jala ooluun isaanii dhagahamee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo irraa gara yerootti daa'imman daandii irra jiraatanii walitti qabuun hojii humnaa olii qaamonni hojjechiisan jiraachuu fi ragaa qabatamaan irra gahu poolisiin magaalattii ifoomsee jira. Eeruu hawaasaa fudhachuun hordoffii torbee kana keessa taasiseen qajeelchi waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee namoota lama daa'imman 15 hojii humnaa qisaasessuu irratti bobba'anii turan to'achuu ifoomseera. Gochi kun kan raawwatame magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa iddoo maqaa addaa aanaa Duwwaa 5 jedhamuun beekamutti dhaabni hojiin itti kenname hojjetaa ture keessaa meeshaan ittiin dalagu jalaa baduu hordofee namoonni isa hojjechiisan reebanii daandii gubbatti bahee daa'imni kun osoo bo'uu argamuun iddoo daa'imman biraa jiranis eeruu kan kenne yoo ta'u hiddicha sana daa'imman 15 umriin isaanii waggaa 7 hanga 14 jiran akka achitti argaman Abbaay TV'n gabaasee jira. Daa'imman akkanaa kanneen fuunee guddifnaa jechuun maatii fi firoota irraa naannolee akka kibbaa fi iddoolee garaagaraa akka keessumayyuu iddoolee waraanni itti baay'atuuf ta'an keessaa daa'imman hedduu namoonni akkanaa hedduu walitti qabaa jiraachuu poolisiin magaalattii kan ifoomse yoo ta'u gochi akkana naannoo Oromiyaa keessattis baay'achaa dhufaa jiraachuu isaa ragaaleen garaagaraa ni addeessu. Keessumayyuu ijoollee hawaasaa qonnaan bulaa irraa fuudhuudhaan ni barsiifna jedhanii hojii humnaa olii fi yakkoota garaagaraa fi saamicha barsiisuu irratti namoonni bobbaasan akka jiranis dabalataan poolisiin magaalaa Finfinnee ifoomsee jira. Gaafiiwwan hawaasaa dhimma daangaa bulchiinsaa fi eenyummaa wal qabatee naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay fi naannoo Gambeellaa keessatti ka'anii deebii akka argatan manni marii Federeeshinii Paarlaamaa irratti dubbatee jira. Gaafiiwwan daangaa bulchiinsaa fi eenyummaa heera mootummaa fi hojimaataa seeraa karaa hordofeen tokkummaa sabdaneessummaa karaa cimsuun deebii akka argatan manni marii Federeeshiniitti koreen dhaabbata eenyummaa fi daangaa bulchiinsaa fi ijaarsa nageenyaa ibsee jira. Manni marii Federeeshinii Paarlaamaa bara hojii shanaffaa yaa'ee idilee tokkoffaa koree dhaabbii dhimma eenyummaa daangaa bulchiinsaa fi ijaarsa nageenyaa karoora raawwii gabaasaa barbaajataa 2017 dhageeffachuun karoora bara 2018 irratti mari'atee raggaasisee jira. Barreessaan koree dhaabbii kana obbo Fiqiree Amaanaa hojii karoora dhimmoota eenyummaa daangaa bulchiinsaa fi dhimmoota ijaarsa nageenyaa raawwatamanii ammaan dura turan ilaalchisuudhaan yaadota garaagaraa kaasanii kan himan yoo ta'u kana dura dhimmoota daangaatiin wal qabatee komiiwwan hawaasaa jiraachuu kaasuun komiiwwan jiran kunniinis gartokkeen isaanii sirrii ta'uu himanii jiru. Bara bajataa 2018 iyyannoowwan eenyummaan koo naaf haa beekamuu fi bakka bu'ummaa uummataa dhiyaatanii deebiin qorannoo irratti hundaa'ee xiyyeeffannoon hojjetamu qorannoo irratti hundaa'ee xiyyeeffannoon deebiin ni kennama kan jedhame yoo ta'u qorannoo ibsituu sabaa fi sab-lammootaa eegsisuuf qooda fudhattoota walii waltajjii marii eegalame irratti fufsiisu hojiiwwan hafan xumuramuudhaan gaafiiwwan hawaasaa naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay fi Gambeellaa irraa ka'aa turan akkasumas naannoo kibbaa irratti daangaa wal qabatee gaafiiwwan kaaniif deebii gahaa qorannoon deeggarame kennuuf qophaa'aa jiraachuu isaanii himanii jiru. Miseensonni mana marii gama isaaniitiin gaafii eenyummaan koo naaf haa beekamuu fi daangaa bulchiinsaa yeroo irraa gara yerootti xiqqaachaa dhufuun mootummaan gaafii uummataaf deebii bulchiinsaa gaarii sirriitti kennuu akka qabus kan hubachiisan yoo ta'u fuulduratti gaafiiwwan bulchiinsaa fi eenyummaa naannolee daangaa akka Amaaraa fi Tigraay naannoo kibbaa Itoophiyaa, Oromiyaa, Gambeellaa fi kibba lixa Itoophiyaatti kan haala tokkummaan uummataa cimsuu fi fedhii hawaasaa giddu galeeffateen deebisuudhaaf hojjechuun barbaachisaa ta'uu kan kaafatamee fi gaafiiwwan kunniin xiyyeeffannoo kennamee fi deebii gahaa argachuu akka qabanis gaafatanii jiru. Mana marii Federeeshinii
federeeshinitti barreessaa koree dhaabbii eenyummaa daangaa bulchiinsaa fi ijaarsa nageenyaa kan ta'an obbo Fiqiree Amaanaa gaafiin eenyummaa fi daangaa bulchiinsaa daangaa Amaaraa Oromiyaa Tigraay gidduutti ka'aa jiru deebiin kennuuf sadarkaa mootummaatti kallattii ifatti kaa'amee hojjetamaa jiraachuu himuun gaafiin eenyummaa daangaa bulchiinsaa bakka hundaa'ee ka'ee seeraa fi heera mootummaa hordofee deebiin itti kennamuudhaaf cimsamee hojjetamaa jiraachuu itti fufiinsaan gaafichi gaafa deebii argatetti deebichi uummataaf kan beeksifamu ta'uu isaa himanii jiru. Amma booda buufanni doonii Somaalilaandii akka buufata doonii biyya beekamtii qabdu tokkotti tajaajiltu ta'uu kan beeksise hoogganaan buufata doonii Dubai Port World Group Sultan Ahmad bin Suleimani. Akka hoogganaan garee tanaa ja'utti Dubai buufata doonii akkanarratti bara 2016 keessa investimentii godhuu kan eegalte hoggaa ta'u investimentiin kun buufata doonii kanaan alatti illee naannawa doonii kanaatti tan dhiyaattu Itoophiyaaf guddina gabaa guddaa ta'uu himeeti jira. Haaluma kanaan investimentii tana babal'isu dooniiwwan konteeneraa gurguddoo keessummeessuu fi doolaara miiliyoona 400 oliin investi godhuuf naannoo oomishaa fi daldala naannawa buufata barbaraa keessa jiranitti kan babal'atu ta'uu beeksiseeti jira. Kana maleellee hoogganaan kun buufata doonii Dubai Port World Group kun Somalilaandiif beekamtiin biyyummaa kan maltuuf ta'uu himeeti jira. Hooggantoota Afrikaa keessaa pirezidaantiin Somalilaandii Abdurrahman Mohamed Abdullahi gama nageenyaa tasgabbii fi haala daldala biyyattii keessatti jijjiirama mul'isaa jiru ajaa'ibsiifachuun ibseeti jira. Kanumaan illee Somalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuun beekamtii daldalaa fi investimentii dabalataanii fida jechuudhaan dubbateeti jira. Yeroo ammaan tanaa dhiheenyatti pirezidaantii Somalilaandii ta'uun kan filame Abdurrahman Mohamed Abdullahi qabeenya albuuda qonnaa fi beeylada irratti xiyyeeffachuun akkasumas buufata doonii fi wirtuu loojistiksii ga'umsa qabu kan gabaa naannoo saffisiisan akka dhaqqabuuf naannichatti daldala dabalataa hundeessuuf fedhii guddaa akka qabullee ibseeti jira. Pirezidaantiin Somalilaandii kun marii Duubaayitti hoogganaa kanaa waliin taasiseen Somalilaandii biyya beekamtii hin qabne taatee odoo jirtu waggoota 4 dabran kana Somaaliyaan biyya tasgabbii dhabuun rakkoo nageenyaatti mudachaa jirturraa kan adda taasisu ta'ullee himeeti jira. Biyyoota diinagdeen guddatan kanneen akka Ameerikaa fan beekamtii Somalilaandii kana kan deeggaran ta'ullee fedhiin Ameerikaalleen akkuma Duubaay hariiroo investimentii buufata doonii barbara qabdu kan duraanii caalaa dabalaa dhufuun ibsameeti jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud biyyoota daangaa galaana diimaa jidduutti mariin nageenyaa akka barbaachiftu Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud biyyoota daangaa galaana diimaa jidduutti mariin nageenyaa akka taasifamuuf yaamicha dhiyeesseeti jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud biyyoota daangaa galaana diimaa waliin qaban marii nageenyaa waliin taasisuu akka qabanii fi nageenya tumsuu akka qaban dhaamsa dabarseeti jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gaafii fi deebii miidiyaa Al Arabiyaa wajjin taasiseen barbaachisummaa abbaa biyyummaa biyyoota eeguu fi walitti bu'iinsa ittisuu cimsee dubbateeti jira. Hassan Sheikh Mahmud haasawaa isaa keessatti Itoophiyaan biyya lafaan hin marfamne taatullee galaana diimaa fayyadamuuf karaa seeraatiin mirga qabaachuu dubbate. Galaana diimaa argachuuf ammoo qajeeltawwan sadarkaa idil addunyaa fudhatama qaban irratti hundaa'uu akka qaban dubbateeti jira. Itoophiyaa fi biyyoota ollaa jidduutti waldhabdeen waraanaa ka'uu akka danda'u odeeffamaati jira. Soomaaliyaan gocha weeraraa yookaan qulqullina naannoo sarbuqamuu kan hin deeggarre ta'uu pirezidaantiin Hassan Sheikh Mahmud himeeti jira. Itti dabaluudhaanis barbaachisummaa tarsiimoo galaanni diimaa naannichaaf qabu cimsee kan ibse Hassan Sheikh Mahmud biyyoonni hundi waldhabdee karaa nagaatiin hiikuu akka qaban yaamicha dhiyeesseeti jira. Soomaaliyaanis tasgabbii naannoof kutannoo akka qabdu mirkaneessuudhaan hidhaan haaromsaa guddicha Itoophiyaa gaafa Afrikaatti misooma diinagdee fi ida'amuu anniisaa keessatti gahee olaanaa qabaachuu pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud dubbateeti jira. Sirna eebba hidhaa kanarratti illee argamuu isaa hordofee hariiroon Soomaaliyaan Masrii waliin qabdu kan dubbate Hassan Sheikh Mahmud Soomaaliyaan walta'iinsa tarsiimoo Masrii waliin qabduu fi hariiroo cimaa Itoophiyaa waliin qabdu iddoo guddaa kanniteef jechuudhaanis dubbateeti jira.